Yooyaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota boontuu intartimentii ashamaa harka fuunee jarra jirtu ijoollee Oromoo hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu. Har'aan kana mana boontuu intartimentiitti argameetoo jira jechuudha. Hordoftoonni ishee hundumtiyyuu nageenyi kiyya bakka jirtanitti isinaa qaqqabu. Jarra jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii. Ani nagaan qaba galanni rabbiif haa ta'u guyyaa har'aa kana eega keessummaa boontuu intartimentii taa'eetu argamee jira jechuudha. Waan keessummaa kee guutee na affeerteef thank you guddaa galatoomsiin jedha. Boontuu intartimentiin gaaffii takka na gaafatteetu jirti jechuudha. Gaaffii ishee kanaan kan danda'u nan deebisaa fi anillee siniin jedha. Akkasumallee hordoftoota boontuu intartimentii kan hin taane hordoftoota ishee ta'a subscribe like share gochuun ishee jajjabeessaan isiniin jedha. Hunduma keessaniyyuu walaa jabeessuun ijoollee Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu isiniin jedha. Gamanumaan gara gaaffii boontuu intartimentiitti darbina jechuudha. Kanaafuu amma gaaffii isheen na gaafattee hangan danda'u keessaa takka takka ni yaala jechuudha. Bakka dogoggora koona of kolchaan isiniin jedha. Hunduma keessaniyyuu gaaffii ishee tokkoffaan akkas jedha. Duraan dursa gaaffii ishee anarra turee jira jechuudha. Turtee jirti ergina gaafattee dhiifamaa siin jechuu barbaada. Gaaffii ishee tokkoffaa maal jedha beektanii? Siifan eenyu of ibsi kutaa Oromiyaa keessaa eessatti dhalattee jette. Ani maqaan kiyya Siifan Taarreqeenyi Lammaa yookaan Bashaatu Taarreqeenyi Lammaa naan jedhanii kanan dhaladhee guddadhee godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbusayyoo keessatti kanan guddadhees kanan baradhees godinuma sana keessatti. Akkasii gaaffii lammaffaan ati biyya lafaa kana irraa maal jibbitaa moo maal jaallataa naan jette. Ani wantani biyya lafaa kanarraati jibbu wantoota hedduutu jira. Addunyaan kun jibbisiisaadha jechuudha. Akkuma argitanii keessumatti iyyuu yeroon keenyi kun yeroo baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Wantoota garaagaraa argaatii oolla jechuudha. Kanaafuu addunyaan keenyi kun baay'ee takka kan nama jibbisiisu hundumti keessaniyyuu hin beekna. Waa baay'eetu nama jibbisiisa jechuudha. Wanta tokko lama jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu wanti addunyaa kanarraa na jibbisiisu tokko keessumattuu waan social media kanarratti jibbu namoota wal arrabsan jechuudha kanan jibbu. Keessumatti maqaa haadhaatiin nama arrabsu baay'een jibba jechuudha. Haadha ofii jechuun haati nama tokko haadha nama hundumaati. Gaafa namni maqaa haadhaatiin maqaa maatiitiin nama arrabsu hedduu tokko gadda keessi koo. Keessumatti nama social media kanarratti wal arrabsu hedduun jibba. Kana jechuudha kanan jibbu. Gaaffii sadaffaan ati maatii keedhaaf meeqaffaadha mana barumsaa hamma sadarkaa meeqaatti baratteetoo jirta naan jettee. Ani maatii kiyyaaf tokkoffaa irratti dhaladhe jechuudha. Intala tokkoffaati. Mana barumsaa hanga sadarkaa takkaffaatti baradheera. Sadarkaa lammaffaa UNA keessatti barachaa tura amma jechuudha. Digirii lammaffaa digirii tokkoffaa Itoophiyaatti xumureetoo jira. Digirii sadaffaa immoo rabbii yoo rabbi jee ammoo maskaramii kana gara Itoophiyaa deebi'ee digirii kiyya sadaffaa barachuuf fedha. Garuu amma hanga digirii takkaffaa qofaatti baradhee jira. Siin jedha inshaallah yoo rabbi jedhee digirii kiyya lammaffaa UNA keessatti xumuree digirii kiyya sadaffaa immoo gara Itoophiyaa deebi'ee maskaramii kanatti xumuruun yaada siin jedha. Kanuma gaaffiin kee. Inni shanaffaan osoo amala kee keessaa tokko dhiisisiin jedhanii maal ofirraa dhiiftaa naan jette jechuudha. Amala koo keessaa waanan dhiisu yookaan dhiisuuf yaalu jechuudha. Amala kiyya hundumaa nan jaalladhaani.
maal beektani amala kiyya keessaa kanan jibbu tokko callisuu jechuudha. Callisuun kiyya namoota hedduu wajjiniin wal na absiisee jira jechuudha. Callisuu yookaan zimmitanya kana beektanii namoonni baay'een wantoota garaagaraa na waan jedhanii jechuudha. Maaliif kan of beeku abbuma jechuudha. Namni tokko gaafa ati calluma jettu gaafa ati waan hundumaa iddootti laannee inti biitofti ishiin nama akkasiiti ishiin nama tuffatti keessumatti waan dhaaru tokko ishiin nama tuffatti gaafa naan jedhu baay'ee naara jechuudha. Maaliif ani nama tuffadhu nama hundayyuu ija tokkoon hin ilaala namni hundiyyuu ana biratti takkuma jechuudha. Guddaa ta'ii xiqqaa ta'ii beekaa ta'ii wallaalaa ta'ii bareedaa ta'ii fokkisaa ta'ii namni hundiyyuu ana biratti tokkuma jechuudha. Baay'ee naara jechuudha gaafa namni akkas naan jedhu. Kanaaf amala kiyya keessaa amala callisuu jibba jechuudha. Jibbee osoo hin taane namoota jecha garaagaraa namaan jedha. Kanarratti kana sirreeffachuu barbaada. Walumaa galatti gaaffii jaaffaan akkas jedha. Firaankii eengadda nagooti osoo waan sana deeggaree jiraadhe ilaalchi ati anaaf qabdu maali jedha. Boontuu entertimentii Pranki godhee ture guyyaa eengadda tureetu jira. Garuu viidiyoo sana lakkisee hin jiru. YouTube kiyya irratti nan lakkisa jechuudha. Pranki sana itti yaadeema godhee almost osoo na deeggarteetta ta'es nan aragin baay'ee naara naaliifi anillee pirankii sana kan ishii godhe ilaalcha ishiin anaaf qabdu maaliif namni tokko keessa isaatiin nama jaallatamu irruma keessa arraba isaa bichaatiin nama jaallata jedhee kana madaaluuf jechuudha. Garuu haa ta'u ani adaadaa kiyya hawwii fi boontuu iddoo tokkotti waan ilaaluu fi adaadaan kiyya jalqabaa kaastee ilaalcha akka isheen qabdu boontuun illee beekti. Anillee akka isheetti waan ishee ilaaluu fi pirankii kana hojjedhee boontuun kanarratti maal naan jetti tole naan jetti immoo tole naan hin jettuudha. Walumaa gala jechuudha gaaffiin ani kanarratti gaafadhee malee waan na biraaf miti. Tole ati na deeggarteetta ta'es utooti na deeggaruu baatteetta ta'es okee rakkoo hin qabu siin jedha walumaa gala. Inni torbaffaan osoo dirqama mindaa kee ji'a takka naaf gadhiisi liqii osoo hin taane akkuma gargaarsaa siin jedhe naaf gadhiiftamu akkam gootaa. Maal jechuudha taayee danda'a maal jechuudha. Kunis nama madaaluudha yaa hordoftoota boontuunis nama madaaluuf jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko nama jaallattu tokko waan dandeessuun hin gargaarta jechuudha yookiin liqii qofa osoo hin taane fakkeenyaaf boontuun ituu rakkattee ituu waa tokko taatee ituu waa tokko dhabdee ni gargaara jechuudha. Rakkoon qabu birrii hin dhufaas hin darbas garuu teessee sin gargaaru sin gadhiisu mindaa kiyya. Yoo ati rakkatte yoo ati waan tokko taate yoo maatii kee ta'ee maal bakka rakkoon karaa garaagaraa namatti dhufuu danda'an beektanii yoo akkas ta'ee si gargaaruu danda'a rakkoo qabu. Garuu sin jedhee sin gadhiisu abiibti dhageesse. Akkasii inni saddeettaffaan akkas jedha. Rakkataa homaa hin qabne ilma Oromoo tokkoof ilma Amaaraa tokko osoo jaalala si gaafatanii eenyuuf tole jetta. Rakkataa ilma Oromoo tokkoo fi ilma Amaaraa tokko osoo jaalala si gaafatanii eenyuuf tole jetta. Maal jechuudha namichi? Walumaa galatti ani ilma Amaaraa nama qabeenya qabu nama aftaamii takkatti hirmuura ilma Oromoo
takkatti heerumnaa wayya kanuma waan qabni maaliif tokkoffaa Amaara Oromoo jechuu kana namni namuma jechuuti dandeessu garuu hiyyeessuma akka kee siif wayyaa jechuudha tokkoffaa ani sooressattuun heerumu ani sooressattiin heerumu jechuudha maaliif bakka hiyyeessa kanuma na waliin guddatu barbaada malee sooressarraa hin qabu kanaafuu waa'ee sooromummaa fi hiyyummaa keessatti jaalala keessatti hiyyummaa fi sooromni bakka hin qabu jaalalanni bakka qabu tokkoffaa immoo bakka oromummaa kee eenyummaa kee nama eenyummaa kee si barsiisu nama fakkeenyaaf nuti maatii keenya jalqabaa kaasanii meebi waa'ee oromummaa kana nutti haasa'an guddisaniiru meebi immoo hin beeknu yoo ta'a waanuma tokko kanaafu ani sabboonaa oromoo nama oromoo ta'ee yuuzum jedhee akkasuma hin taane beektaa nama sabboonaa jedhamu tokko nama oromoof quuqama qabu nama oromoof miidhama qabu tokko nama waa'ee eenyummaa kun waa'ee oromummaa kiyyallee na barsiisu darbeellee gaafan ijoollee horellee ijoollee kiyyallee sabboonummaa barsiise oromummaa barsiisu nama akkasiiti jechuudha kanan fedhu malee masalaam ajee amaararraa imman qabnu inni itti aanu akkasi fakkaata gaaffiin kee akka gorsaatti waan nuun jettu yoo qabaatte akka shamarranii yaada kee ibsadhu jedha shamarran jechuun gorsa shamarraniif laatamu keessaan beekelli nama gorsu namas gorsuu hin danda'u aniyyuu nama tokkorraa kanan gorsa fudhadhudha garuu shamarran keenya keessumaa kan biyya arabaa jiran jabaadhaa hojjedhaa of qabaa of hin gadhiisinaa baay'een keenya biyya kana keessatti of gadhiifneetu jirra namummaa keenyatu deema malee foon keenyatu deema malee kun keenya tabalaashee jira kanaaf namoota baay'ee miidiyaa kanarratti gaafa arginu shamarran biyya arabaa jedha jechuudha namoonni baay'een namni tokko yoo dogoggoree shamarran kumaatamni walitti arrabsamti jechuudha kan kaayyoo qabus kan kaayyoo hin qabnes kan rakkoo gidiraa garaa keessa jiraatus kan bal'ina keessa jiraatus walumatti arrabsama jechuudha ani sooshaal miidiyaa kanarratti dubaroota tokko warra kaayyoo hin qabne jechuudha maaliif akka deemanillee warroota hin beekne tokko gaafan argu fakkeenyaaf waan inni asii goonu shamarran biyya arabaa kun waan asii gootu maatii keenya dhagaa jechuudha duraan dursa otoo warri biyya kana keessa nagayin maatii keenya hunda beekan jechuudha ani baay'ee rifadha akka kiyyatti maaliif maqaan kiyya tokkuma waan na ta'eef maqaan keenya walumatti waan na ta'eef shamarra biyya arabaa jedhamna waan na ta'eef natti hin tolu kanaafuu jabaadhaa bakka hin taanetti hin kufiinaa kaayyoo kee barreeffamni tokko maal jedha beektanii kaayyoo keetiif yeroo meeqa kuftee yeroo meeqa yoo kaatee rakkoon qabu garuu namni kaayyoo qabu kaayyoo isaatiif yeroo meeqa kufee yeroo meeqa kaa'a namni kaayyoo hin qabne immoo jaalalaaf yeroo meeqa kufee yeroo meeqa kaa'a jedha jechuudha barreeffamni tokko kanaafuu kaayyoo keenyaaf kufnee haa kaanu keessumatti ijoolleen yuutuubaroota taatanillee jabaadhaati hojjedha abdiin kutiina yuutuubiin kun abdisiin laachuu isuu danda'a jalqaba irratti hamilee keessan cabsuutii danda'a isin garuu hamilee godhattanii cimtanii jabaattanii hojjettanii bakka yaaddan akka geessan isiniin jedha namni hojjetu tokko namni kaayyoo qabu tokko bakka jedhee hinuma ga'a jechuudha wanti isa hanqisu hin jiru yoo tureyyuu yoo buleeyyuu kaayyoo keessana sirriitti qabattee jennaan bakka kaayyoo keessana hin geessa jechuudha inni lammata shamarran keenya kaayyoo qabaachuuti qabdan jechuudha kaayyoo yeroo siin jedhu
akkasuma fendelee laattiin jiraannu jechuudha. Kaayyoo qabanne tokko namni kaayyoo qabu tokko kaayyoo isaa bira inuma gaha jechuudha. Hin turas hin bulas ta'uu danda'a. Kanaaf kaayyoo keessaniif tattaafadhaa. Udduun taanittiin kufiinaa maqaa maatii keessanii eegaa maqaa keessan eeggadhaa. Maqaan baduurra mataan baduu wayya jedha Oromoon yeroo mammaakuu. Kanaafiyyuu jabaadhaan isiniin jedha. Of ta'aati jiraadha. Namni of ta'ee jiraatu namni fakkeenyaaf akka abaluun ta'an jedhina abaluun fakkaadhaan jedhina of fakkaadhaatu jiraadha. Of fakkaannee gaafa jiraanne ofii keenya of kunuunsinee gaafa jiraanne sammuun keenya illee nagaa argata. Sammuun keenya illee boqonnaa argata. Kanaafiyyuu of taanii haa jiraannu. Nama fakkaatiin akka abaluun ta'an morma nama jallisaa moo akka abaluun sirbaanii jedha Oromooni. Kanaaf obboleeyyan kiyya biyya Arabaa shamarran jabaadhaa. Kaayyoo keessaniif kufaa. Wantoota garaagaraa irratti hin kufiinaa. Addunyaan waanuma fedhe qaqayyaraa bulti jechuudha. Guyyumaan addunyaa kanaaf kufaa hin oolinaa jechuudha. Hin goyyonfamina waanuma hundaatti. Addunyaafis namaafis nama maaliif hin goyyonfamina sammuu keessa waan isin ajaje qofa hojjedhaa. Waan sammuu keessan isin gorse qofa hojjedhaa. Gaafas ni milkooftu jechuudha. Waan yaaddan tokko irratti sammuu keessa nama osoo hin taane bakka hundaatti ani eenyu jettanii gaafa of madaaltanii of ilaaltanii gaafa waan karoorfattan tokko hojjettanii bakka yaaddan inuma geessani jechuudha. Wanti isin hanqisu hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee kan bakkeetti hafu kan bakkeetti kufu biyyallee gaafa galu shamarran keenya jechuudha. Utuu asitti karoora qabaanne osoo asitti nama cimtuu shamarra cimtuu tokko otoo taane bakka hin taanetti hin kufnu jechuudha. Maaliif shamarra cimtuu tokko yoo argitanii bakka cimtuu yoo taate bakka yaaddee bakka karoora isheenuma geessi. Jabaadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya ijoollee Oromoo hundumaa shamarranii. Kanaafiyyuu hanga dhumaatti waan na hordoftaniif galatoomaan isiniin jedha. Mana boontuu entertainmentii haaraa kan taatan subscribe like share gochuun jajjabeessaa viidiyoo kiyya hanga dhumaatti waan nu waliin turtaniif galatoomaan isiniin jedha. Anillee nan isiniin dhufaa gara siifan sabaa 430 jedha jechuudha. YouTube'n kiyya subscribe naa godhaa deemaa too. Atirraan illee nan dhufa jechuudha viidiyoo takka takkaanii. Hanga walitti deebinutti viidiyoo biraatti nagaan turaa fayyaa ta'aa. Bye bye. Duun sin jaaladhaa. Ciao.